dubartiin abbaa warraa hin qabne gaachana hin qabdu. Dubartiin abbaa warraa hin qabne ulfinna hin qabdu. Dubartiin abbaa warraa hin qabne dallaa hin qabdu jechuun qullaa dhaabatti. Gatii hin qabnu. Abbaa warraa malee hin tollu. Yoo ati kutannoo qabduun ibsiniif abbaa warra keetii kitaaba taatees hin dubbisu. Bakka waan kana gochuufidhaa, waan kana ta'uufidhaa, waan kana yoo ta'e garuu jiruu xiyyaafiteetiif bu'aa qabaa waan jedhu kana dubbachuu danda'uu qabda. Mariisisuu danda'uu qabda. Ufitti qabdee inni naallolee naammufatee har'a kun osoo nan dubbisin deemee jettee abdii kutattee qoollifattee keessaa bahuu caala. Har'allee yoo naammufatee har'allee yoo naallolee itti himee amansiifachuu danda'a. Waliigaluu dandeenya waan jedhu kana keessa kee jiraachuu qaba. Karaa biraatiin ammoo isallee bitachuu danda'uu qabda. Bitachuu jechuun maallaqaanii miti jechuudha. Ajajamaa ta'uufii qabda. Bakka waan inni fedhu jiga qabaachuu danda'a, cidha qabaachuu danda'a, keessummaa qabaachuu danda'a, waan biraa bakka biraatti si barbaaduu danda'a. Guyyaa sana ofirratti murteessitee hojii kee irraa gara isaatti amilee isaa jajjabeessitee bira dhaabbattee fedhii isaa guuttee hojjette hedduu si duraan dhaabbatu jechuudha. Si dura iyyuu dhaabbatu immoo keessa isaa waatu jira jechuudha. Wanni ati hojjettu sun bu'aa jijjiirama mana isaatiif, jiruu isaatiif, daa'imman isaatiif taate taanaan homaa baay'ee isin dhiibbatu. Walii galan alaa galanii haa diqqaattu haa guddattu fedhiin abbaa warra keetii waan ati taatu hunda keessatti murteessaadha. Wanni ati murteeffattu akka jirutti ta'ee wanni ati konfidensiin godhattu akka jirutti ta'ee si dura dhaabbate taanaan takkaa jiruu diidaa takka hojii san dhiista. Waa lamaa sadiitu wal bira bada waan ta'eef waa lamaa sadii kana wal bira balleessuu caala abbaa warra keetii itti dhiyeenyaan itti dhihaattee banaa taatee fi keessa kee itti himattee mariisifattee